nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 12 boqonnaa lammaffaa kutaa shanaffaa discussion question 2.7 isiniif qabadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taana maaliif dura subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii utaataa immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoo wal like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromoo guutuu biraa kan qabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas caalmatti immoo deeggaruu yoo barbaadan yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN banachuu hin dagatinaa isiniin jecha amma kallattumaan qabiyyee keenya yookiin immoo gaafilee keenya hojjechuu yookiin mari'achuu eegalla jechuudha. Question number 1. What is the angular speed of the second hand of a clock? What is the direction of omega or angular velocity as you view a clock hanging vertically? Egaa gaafin keenya maal jedhee jechuudha. Yoo sa'aatiin keenya manarratti fannifamee jiraate ariitiin kofaa agarsiistuu sekondii kan sa'aatii jechuudha. Egaa sa'aatiin agarsiistuuwwan sadi qaba jechuudha. Yeroo baay'ee kan sekondii qaba, kan daqiiqaa qaba, kan sa'aatii qaba jechuudha. Second hand kan jennuun agarsiiftuu sekondiiti jechuudha. Kanaafuu angular speediin second handii yookiin immoo agarsiiftuu sekondii sa'aatii keenya manaa kuni meeqa ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. Akkasumas kallattiin ariitii kofaa kanaa yookiin immoo angular speedii yookiin immoo angular velocity maal ta'a yommuu isin keenya manarratti fannifamee argitan jedha jechuudha. Egaa si'uun gochuu dandeessu sa'aatiin tokko keenya manarratti yoo fannifamee jiraate yommuu naanna'u jechuudha. So kallattii naanna'iinsa sana quba keessaniin maal gootu quba keessaniin qabattu jechuudha. Yookiin immoo quba keessan afraniin gara qubni keessan afran itti marfaman suni kallattii sochii keessanii yommuu ta'u thambiin keessan yookiin immoo qubni guddaan keessan kallattii angular velocity keessanii agarsiisaa jechuudha. To find the angular speed of the second hand clock egaa angular speed yookiin immoo angular velocity agarsiiftuu sekondii sa'aatii keenya manarra jiru kana yoo barbaanne we need to consider that it makes one full rotation. Akkamitti fudhanna jechuudha yommuu inni marsaa guutuu tokko marsaa guutuu jechuun maal jechuudha. Fakkeenyaaf isheen kun second handii osoo taateeti isheen kun iddoo kana sochii jalqabdee sochootee dhuftee yommuu kana deebitu fudhachuu qabna jechuudha. Kunis digriidhaan meeqa ta'a? 360 digrii yookiin immoo sarkilii yookiin immoo revolutionii guutuu ta'a jechuudha. Inni kun immoo reediyaaniidhaan 2 pi reediyaansii ta'a jechuudha. 2 pi reediyaansii ta'a. So sekondii 60 keessatti second handiin kilookii yookiin immoo agarsiiftuun sekondii sa'aatii kuni marsaa tokko naannofti jechuudha. Marsaa tokko naannofti. Kanaafuu marsaa guutuu naanna'uudhaaf second handiin sekondii 60 itti fudhata. Sekondii 60 itti fudhata. So kennama keenya jalqaba eenyurraa kaana jechuudha. Change of theta yookiin immoo angular displacementiin keenya meeqa fudhanna jechuudha? 2 pi radiansii fudhanna jechuudha. Or one full rotation, one revolution fudhanna jechuudha. Yeroon keenya immoo change of t meeqa keessatti 2 pi radiansii kun yookiin immoo 360 digriin kun deemuu kan danda'u change of t meeqa ta'a jechuudha. Change of t 60 seconds ta'a jechuudha. Yookiin immoo sekondiiwwan 60 itti fudhata. Sekondiin iddoo jiru agarsiiftuun sekondii iddoo jirtu naannooftee iddoo jalqaba kaatatti deebi'uudhaaf sekondii 60 itti fudhata waan ta'eef jechuudha. Guutummaan marsaa kanaa immoo 2 pi radiansii akka ta'e ni beektu jechuudha. Kanaafuu kanaan booda herrega keessan fayyadamuudha jechuudha. Omega will be change of angular displacement divided by change of t. Omegaan keessan yookiin immoo angular velocity keessan angular displacement yookiin immoo qaxxaamura kofaa geengoo guutuu yookiin immoo naannawa guutuu kana jechuudha. Yookiin revolutionii tokko guutuu 2 pi radiansiidha. Yeroon 60 sekondiidha. So 2 pi rad divided by 60 seconds ta'a jechuudha. Kana yommuu salphiftan lamaan pi qofa tafaa lamaan 30tu hafa jechuudha. So pi divided by
30 rad per second ta'a jira. Then isa kana yommuu hirtan pi jechuun 3.14 3.14 soddoma yommuu hirtan approximately naannoo 0.1 rad per second argattu jechuudha. 0.1 rads per second argattu. So second handin ariitiin qofaa ishee meeqataa jechuudha? Duwwaa tuqaa tokko rads per second ta'a jechuudha. Kallattiin isaa yommuu nuyi fakkeenyaaf kun keenya manaati jennu kan sa'aatiin kun irra jiru yommuu akkanatti naanna'u kana akkam ta'a kallattiin isaa maal ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. So kallattii sochii kana quba keenyatti marsina jechuudha. Quboota keenya afran kallattii sochiitti marsina. Kallattiin sochii clockwise dha. Kun akkanatti jira waan ta'eef quboonni keenya gara kanatti agarsiisu jechuudha. Quboonni keenya gara kanatti agarsiisu. Kanaafuu thambiin keenya garamitti agarsiisa jechuudha? Gara fuula sa'aatiitti agarsiisa jechuudha. For the direction of angular velocity, applying the right hand rule. Seera harka mirgaa hojii hojjinaa jechuudha. Pointing to the clock face. Gara kamitti jechuudha? Gara sa'aatiitti gara keenyatti osoo hin ta'in gara sanitti. Kanaafuu z axis nurraa faallaa yoo ta'e negatiiva fudhannaa, nutti yoo qajeele immoo as gara alaatti yoo qajeele. Fakkeenyaaf keenyaa manaarraa gara keenyaa manaatti yoo deeme negatiiva fudhattu. Keenyaa manaarraa as isinitti yoo deeme pozitiiva fudhattu jechuudha. So yommuu kana qubni keessan wantoo isheen irra naannoftu kana qabu osoo dandeessanii isheetti quba keessan kallattii sochii sa'aatiitiin quba keessan afran osoo marsitaniiti qubni keessan inni guddichi gara keenyaa manaatti qajeela jechuudha. Kanaafuu isa kanaan maal jechuu dandeessu jechuudha? The negative z axis jechuu dandeessu yookiin immoo into the clock face gara fuula sa'aatiitti qajeela jechuudha. Kallattiin ariitii qofaa. As the second hand moves clockwise. Kunis yommuu agarsiiftuun sakandii sa'aatii kuni kallattii sochii sa'aatiitiin socho'u kan agarsiisu ta'a jechuudha. Isinii galeera jedheen yaada. Gaaffii lammaffaa ta'a. Question number 2. A wheel rotates counterclockwise in the XY plane. Wheeliin tokko yookiin immoo gommaan tokko kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin sila maal jennee dubbachaa turre kallattii sochii sa'aatiitiin sa'aatiin kallattii sochii isheetiin deemti waan ta'eef kallattiin faallaa sochii sa'aatii immoo kallattii kana jechuudha. Asirraa gara kanatti naanna'a jechuudha. In the XY plane. Diriiroo xaayaarraa. What is the direction of angular velocity or omega? And what is the direction of angular acceleration if the angular velocity is decreasing in time? Gaaffii lama nu gaafate jechuudha iddoo kanatti. Gommaan tokko kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin diriiroo xaayaarraa yoo socho'aa jiraate diriiroo xaayaarraa yommuu jennu diriiroon xaayaa keessanii akkana yoo ta'e gommaan keessan kallattii kanaan naanna'aa jira jechuudha. Kallattii kanaan naanna'aa jira jechuudha. Kallattiin naanna'iinsa gommaa bifa kanaan yoo ta'e quba keessan isa kanatti marsitu jechuudha. Kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin. Yommuu kana qubni keessan guddichi waan kana osoo qabuu dandeessaniiti qubni keessan guddichi as qajeelaa jechuudha. As qajeela isinitti qajeelaa jechuudha. Sila maal jennee waa'ee sa'aatii yommuu dubbannu gara fuula sa'aatiitti qajeelaa jennee miti amma immoo as gara keenyatti qajeelaa jechuudha. Isa kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan deebisuu dandeenya jechuudha. For a wheel rotating counterclockwise in the XY plane, egaa wheelii kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin diriiroo xaayaarra naanna'aa jiru tokkoof gaaffii jalqabaa irratti maal jedhee nu gaafate? What is the direction of angular velocity or omega jedhee nu gaafate jechuudha. So the direction of angular velocity will be determined using the right hand rule. Amma seera harka mirgaa fayyadamnee barbaadna jechuudha. If you curl your fingers or your four fingers in the direction of the counterclockwise rotation, yoo quba keessan afran gara kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin marsitan, your thumb point is out of the plane of the wheel. So thambiin keessan yookiin immoo qubni keessan guddaan gara alaatti diriiroorraa gara alaatti yookiin immoo isinitti qajeelaa jechuudha. Qubni keessan naannessitanii yommuu qabattan jechuudha. So the direction of omega or omega point is along the positive z axis. Yoo isinitti qajeele maal jennee daree positive jennee fudhannaa jenneerra. Yoo faallaa keessan diriiroo xaa'ee yommuu jennu xaafiyaan jiraatanii zaan immoo yookiin immoo z axisiin egaa 3D gara fuulduraatti bal'inaan ilaaltu 3D yommuu ta'u kana zdiin
sarara z kan isinirraa faallaa ta'e negatiiva fudhattu kan isinitti qajeelu immoo pozitiiva fudhattu yommuu kana out of the plane ta'a waan ta'eef out of the plane positiividha yookiin immoo isinitti qajeelaa jechuudha isinitti qajeelaa jechuudha gara keessanitti kan fuulleffatu ta'a jechuudha yeroo kana positive z axis irra kan ta'u yookiin immoo out of the plane ta'a jechuudha directioniin keenya okay what is the direction of alpha if the angular velocity is decreasing in time yoo angular velocity yeroo gara yerootti hir'isaa deema ta'e kallattiin guula kofaa akkam ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa kallattiin guula kofaa yoo wantoon ariitiin isaa dabalaa deeme maal ta'a? Kallattiin guulaa fi kallattiin guula kofaa fi kallattiin ariitii kofaa wal fakkaataa ta'a. Yoo immoo ariitiin kofaa hir'ataa deeme kallattiin guula kofaa faallaa kallattii ariitii kofaa ta'a jechuudha. So isa kana barannee irra kutaa darbee keessatti viidiyoo chaayinii ilaallee yoo ta'e duubatti deebitanii argachuu dandeessu jechuudha. Direction of angular acceleration if the angular velocity is decreasing. Yoo angular velocity yookiin immoo ariitiin kofaa xiqqaachaa deeme angular acceleration kallattii isaa kamitti ta'a kan jedhu ilaalaa jira. When angular velocity decreases yemmuu angular velocity hir'ataa deemu the angular acceleration is directed opposite to the angular velocity. Isuma nama dubbachaa ture jechuudha. Yemmuu angular velocity xiqqaachaa deemu yemmuu angular velocity xiqqaachaa deemu angular acceleration yookiin immoo guulli kofaa faallaa kallattii ariitii kofaa ta'a jechuudha. Opposite to the angular velocity. Since omega or angular velocity is in the positive z direction. Iddoo kanatti maal jenneera? Angular velocity points to or points along the positive z axis jenneera jechuudha. Kanaafuu faallaan positive z axis maal ta'a jechuudha? Negative z axis ta'a jechuudha. Angular acceleration or alpha points along the negative x axis or toward the plane. Sila out of the plane jenne miti amma immoo toward the plane ta'a jechuudha. Or toward the plane. Toward the plane. Gara diriiruutti yookiin immoo isinirraa faallaa kan qajeelu ta'a jechuudha. Bifa kanaan adda baafachuu dandeessu. Ibada jedhee yaada gaafii sadaffaa fi isa xumuraatti haa dabarru. Question number 3. When a wheel of radius r rotates about a fixed axis, do all points on the wheel have A. the same angular speed, B. the same linear speed? Yemmuu gommaan tokko kan raadiyeesii r qabu tokko tuqaa murtaa'e wayirra yookiin immoo aksisii murtaa'e wayirra naanna'u poointiiwwan yookiin immoo paartikiloonni gommaa sanaa hundi isaanii angular speed yookiin immoo saffisa kofaa wal fakkaataa qabaatu jedhee nu gaafate jechuudha. Saffisa kofaa wal fakkaataa qabaatu yookiin immoo ariitii kofaa hammisaa wal fakkaataa ta'e ni qabaatu jedhee nu gaafate jechuudha. Baarratti the same linear speed. Tangential speed yookiin immoo linear speed yookiin saffisa tangentialii wal fakkaataa qabu jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti yemmuu ilaallu wanti naanna'aa jiru tokko partikiloonni isaa hundi the same angular speed yookiin immoo the same angular velocity qabaatu jenneerra jechuudha. But different linear speed. Kunis maalirraa akka dhufe yemmuu hariiroo rotational quantities akkasuma immoo translational quantities yemmuu ilaallu adda baasneerra jechuudha. Gara furmaataatti yemmuu deemnu when a wheel of radius r rotates about a fixed axis yemmuu gommaan raadiyeesii raa qabu kuni axis yookiin siiqqee murtaa'aa irra naanna'u angular speed wal fakkaataa qabaatu yes wal fakkaataa qabaatu isuma nama dubbachaa ture jechuudha. All points on the wheel have the same angular speed. Angular speed wal fakkaataa qaba because angular speed or omega is the rate of rotation. Rate maal jechuudha? Rotation jechuudha. Rotation yemmuu jennu fakkeenyaaf diriiroo pointii tokko asii yoo qabaanne fakkeenyaaf fageenyi wantoon kun deeme bifa kanaan ibsuu barbaanne jalqaba iddoo kana ture amma immoo iddoo kana ture tuqaa kana irratti jechuudha. So wantoon iddoo kana qaqqabee fi akkasumas immoo wantoon iddoo kana qaqqabe qofa wal fakkaataa deeme jechuudha. Maalan jedhe
wantoonni iddoo kana ka'e iddoo kana dhufes akkasuma partikiliin immoo iddoo kana ka'e iddoo kana ga'es kofni inni deeme maal ta'a wal qixa ta'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo wal fakkaataa keessatti kofa wal fakkaataa uwwisa waan ta'eef the same angular speed qabaannaa jechuudha. Which is uniform across all points on rotating rigid body. Egaa angular speediin kuni qaama jajjaboo ofirra naanna'aa jiru tokkootiif dhaabbataa ta'a jechuudha. Iddoo hundattuu dhaabbataa ta'a jechuudha. Okay, what about linear speed or tangential velocity? No. They couldn't have the same linear speed because all points do not have the same linear. Okay, because linear speed or V at a point on the wheel is given by V equals to omega r. Yeroo darbe yemmuu ilaallu kana proof goone irraa jechuudha. Inni ilaallee yoo ta'e duubatti deebi'atee ilaala. Tangential velocity will be omega or angular velocity times radius. Radius jechuudha yookiin immoo aaksisii sanirraa fageenya qabu. Fakkeenyaaf pointii kanaan P1 yoo jenne isa kanaan immoo P2 yoo jenne particle 1 particle 2 yoo jenne radiusiin tuqaa kanarraa kaanee radiusiin keenya iddoo kana yoo ta'e iddoon kun point of rotation yookiin immoo aaksisii keessan yoo ta'e fageenya iddoo kanaa amma iddoo kanaatti jiruu fi fageenya iddoo kanaa amma iddoo kanaatti jiru adda adda ta'a jechuudha. R1 fi R2 maal ta'a jechuudha? Garaagarummaa guddaa qabaata jechuudha. So angular velocity dhaabbataa yoo ta'es radiusiin adda adda ta'a waan ta'eef point is farther from the axis larger r. Egaa point is farther from the axis larger r. Larger r kan qabu yookiin immoo radiusii guddaa kan qabu maal qabata jechuudha? Will have higher linear speeds. Linear speed guddaa qabaata jechuudha. Inni garuu tuqaatti yookiin immoo aaksisiitti dhiyaatee jiru linear speed yookiin immoo tangential velocity xiqqaa qabaata jechuudha. Kanaafuu angular speed wal fakkaataa qabaatu linear speed immoo wal qixa hin qabaatan jechuudha. Isa kamtu guddaa ta'a jechuudha? Isa fageenya irratti argamu. Isa radiusii guddaa qabutu formulaa keenyarraa V equals to omega r1 jedhuuf maal arganna jechuudha? Linear speed yookiin immoo linear velocity yookiin tangential velocity guddaa arganna jechuudha. Egaa kutaan irraa isa kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti 2.3 rotational dynamics kan waliin jalqabnu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanalicha subscribe hin goone taanan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf keessan badha. Akkasumas caalmatti deeggaruu barbaadan viidiyoowwan kee yommuu ilaaltan VPN barachuu hin dagatinaa. Isa itti aanu kanaan mul arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Barnoota gaarii.